السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما harka fuune kam jirtu fuutan keenya kanneen channel Africa Samsung irratti na hordoftan egaa nageenya kiyya bakka jirtan hundatti nu qaqqabu. Tole egaa fuutan keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebina jirra. Egaa barnoota keenya kanarra keessatti Facebook keessan paaspoortii isaa akkamitti akka jijjiirachuu dandeettanis ni gargaara jechuudha. Egaa Facebook keessan jechuudha paaspoortii isaa jijjiirachuudhaaf maal gochuudha qabdu Facebook keessan ni galtu. Erga haala kanatti Facebook keessan ni galtanii booda sarara sadiin kanarratti al tokkoof deebitanii cuqaaftu. Sana booda jechuudha settings iddoo jedhu kan inni argattu yoo settings haala kanatti settings kan jedhu kun isin hin dhufin haala kanatti iddoo kana akkuma dhuftanii haala kanatti isiniif banama. Sana booda settings in privacy kanatti ni cuqaaftu. Sana booda settings kan jedhu haala kanatti ni argattu al tokko ofirratti ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha personal details jedha asirratti personal details kanarratti ni cuqaaftu yoo barbaadan jechuudha passport and security kanarrattis deebitanii cuqaaftu jechuudha. Sana booda jechuudha asirratti passport in jala kanatti passport in security kan jedhu argattu al tokkoof deebitanii irratti ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda jechuudha change passport jedha iddoo kanarratti asirratti change passport jedha change passport kan jedhu kanatti deebitanii cuqaaftu. Sana booda jechuudha Facebook keessan jechuudha profile Facebook keessanii ni filattu jechuudha. Sana booda fuula kanarratti iddoo yookiin ammoo irratti jijjiirachuu barbaadan sana haala kanatti isiniif banaa jechuudha. Sana booda asirratti maaltu isinirraa eegama paaspoortii keessan jijjiirachuudhaaf paaspoortii oldii yookiin ammoo isa duraan fayyadamaa turtan iddoo jalqabaa haala kanatti isa jalqaba kanatti oldi paaspoortii ni guutu jechuudha. Oldi paaspoortii jechuun yookiin ammoo current paaspoortii jechuun paaspoortii isa duraan fayyadamaa turtan yookiin ammoo Facebook keessaniin fayyadamaa turtan sana asirratti guutu jechuudha. Haala kanatti guutu. Haala kanatti erga paaspoortii keessan sana guuttanii booda maal gootu jala lammaffaa kanatti yookiin ammoo isa itti aanu kanatti new passport yookiin ammoo paaspoortii itti jijjiirachuu barbaadan haaraa kireet godhuu barbaadan haaraa fayyadamuu barbaadan sana asirratti ni guutu jechuudha. Guutan isa irraa gad aanu kanatti yookiin ammoo isa dhumaa kanarratti ammoo paaspoortii isa asirratti guutan yookiin ammoo wal fakkaataa kanaaf kun haala kanatti paaspoortii wal fakkaataa ta'uudha qabaa jechuudha. Yeroo isin jedhu ni agartu kuni oldi paaspoortii hubadhaa sirritti inni kuni oldi paaspoortii yookiin ammoo paaspoortii duraan fayyadamaa turtan kanaafi isa new passport jedhu kanaafi inni type new passport kan jedhu kun retype new passport kan jedhu kun tokko ta'uudha qabaa jechuudha. Akkuma asirratti ilaaltanii argitan jechuudha. Kana lamaan wal fakkeessuudha qabdu jechuudha. Isa kanaa fi isa irraa dhumaa kana wal fakkaachuudha qaba yookiin ammoo paaspoortii gosa tokko ta'uudha qaba jechuudha. Yoo qubee gootan qubee akkuma isa kana barreessan qubee guddaan kana yoo barreessan kanas qubee guddaadhaan barreessu jechuudha. Kana jechuun qubee garaagaraa gochuudha hin qabdan. Qubee ta'e qubee guddaa gootanii qubee garaagaraa kan goone qubee illee qubee gosa tokko fakkeenyaaf ani gaa tana jalqaba isii jalqaba kol'aanu kanaa guddaa yoo godhe ka gad aanu irratti illee gaa guddoo godhuu qaba wanni isin beeku qabdan isa kana jechuudha jechuudha. Sana booda maal gootu erga haala kanatti paaspoortii filattanii guuttatanii booda change paaspoortii iddoo jedhu kanatti cuqaasuudhaan yookiin ammoo kilii godhuudhaan paaspoortii keessan jijjiirachuudha dandeettu jechuudha. Egaa hortan jechuudha viidiyoo kanarraa akka hubattan abdii qaba. Viidiyoo kana daawwadhaati paaspoortii Facebook keessanii akkaataa itti jijjiirachuu dandeettan irraa baradhaa isin jedha. Waan daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.